sababa adda addaatiin waggoottan darban sadan arfan darban kana keessatti 2016 qofa miti manneen barnoota 1150 miidhame. Manneen barnoota kana keessa muraasni guutumaan guutuu kan barbadaa'ee jira. Muraasni immoo walakkaan isaanii kan barbadaa'e yookiin meeshaan isaanii waan kan ta'e jira. Kanaaf inni Shawaa Kaabaas achuma keessatti kan jiru kan 1650 kana keessaa tokko ta'a. As keessatti kan barbadaa'an kana keessa exactly manni barumsaa cufaa ture 422. Isa kana gama tokkoon iddoo sana keessatti barbadaa'ee jiru. Maal goone kan manneen barnoota kana iddootti deebisuudhaaf barattoonni manni barumsaa hin jiraan hin arga'u. Iddootti deebisuudhaaf hirmaannaa uummataa kan jennu tajaajila lammummaatiin mootummaan dhaabbilee deeggarsaa wajjiniin kallattii kanaan dagam keessatti amma samplii jalqabneerra. Mana barumsaa deebisnee kan hojjennu dagam keessatti warra World Baankii wajjiniin walii gallee deebinee amma kan hojjechaa jiru. Waan jiruuf samplii kana keessatti irra caala deemuu qaba. Aanaa tokko keessatti iddoo sanatti amma kan hojjechaa jiru. Wallagga Bahaa keessatti aanaa lama keessatti hojjenna. Gujii keessatti aanaa tokko keessatti hojjenna. Shawaas akkanumatti. Iddoo kana keessatti mana barumsaa sana sisteema sana iddoo sanatti innaa deebisne ijoolleen hin deebiti. Ammanatti garuu gatii kafalanii ijoolleen akka alan taane yoo rakkoo ta'aate humna oloo ta'a baay'ina barattoota irraa ka'ee mana barumsaa ollaatti iddoo dhiyootti iddoo sanatti akka deemanii baratan karaa kanaan deemna. Humna oloo ta'e immoo dunkaana keessattis maalii umuriin dhaabbatee deemu akka barachuu danda'an karaa kanaan iddootti deemnee Shawaa keessatti iddoo baay'eetti karaa kanaan kan deemne jira. Amma danda'ametti iddoo kanatti deemna. Garuu kan barbadaa'eef kan miidhame humna mootummaa, humna hawaasaa, humna deeggartoota gaafata. Qaama kana ilaalamee qindaa'ee qaama ilaaluuf darbee closely World Baankii wajjiniin namoota isaan wajjiniin dhimma ilaaluu wajjiniin karaa kanaan deemaa jira. Inni karma sanaan deebii argata. Ijoolleen isaan kana keessatti achuma keessa jiran kana akkuma jedhee ollaatti akka deemanii baratan akka achitti wanni godhan goona. Isa caala garuu wanti guddaa fi bu'uura kan ta'u ijoolleen eenyutu mana barumsaa keessa jira. Mana barumsaa keessatti kan argaman daa'immadha. Daa'ima bitaa fi mirga isaanii hin beekne. Kan cubbuu hin qabne. Kanarraa waan cimaas waan gaarii siin hojjenne garuu boruuf kan of qopheessa. Kanaaf iddoo kana keessatti sababa adda addaatiin sababa kamiin haa ta'u manni barumsaa tuqamu otoo qabaachuu hin qabu. Maaliif ta'a ijoolleen iddoo sana keessa jirtu kanarraa keessatti homaa hin qaban. Gana isaan yeroon isaanii kan boruu waan ta'eef kanaaf garaagarummaan hedduun jiraachuu danda'a. Garuu karaa kamiin haa ta'u karaa kamiin hawaasni qaamni hundumtuu kan biyya keessaa biyya alaa manni barumsaa protected ta'uu qaba. Eegamuu qaba iddoo sana keessatti. Maaltu jira? Ilmootu jira. Ijoolleetu jira. Ijoolleen duratti kan kaase mamata barnoota irratti jedhee kan hin kaase ijoollee waggaa 5 ijoollee waggaa 6tu mana barumsaa galchaa jedha. Ijoollee waggaa 5 waggaa 6 jeequu maal hiikaa qaba? Ijoollee waggaa 7 hiikuun maal hiikaa qaba? Ijoolleen sunoo kanarraa miti kan boruu deemu. Kanaafuu iddoo kanatti qaamni hundumtuu iddoo kana keessatti especially mana barumsaa kan gogu kan diigu dhaabbateessa kana ilaalee ijoollee sana dhaloota diiguu waan ta'eef dhaloota balleessuu waan ta'eef isa kanarratti ilaalee iddoo kana akka wanni godhamuuf kallattii kanaan deemaa jira.